inni itti aanu immoo directional angles and the cosine isa jedhu ilaallaa jechaadha. Directional angles and the cosines isaan jedhaman paartiiwwan lamaan kan wantoota lamaan kan ilaalaa jechaadha. Isa kana keessatti 1.35 kana keessatti jechaadha. Let A equal to A1 I A2 in the J A3 in the K be a vector positioned at the origin in isa kana maal jennee jedha R cube isa jedhu mana isin jedha jira 3 dimension keessatti jechaadha. IJK keessatti jechaadha. Making an angle of alpha beta gamma with the positive x y and the z axis respectively. Then the angles alpha beta gamma are called directional angles of A jedhamanii waamamanii jechaadha isaan kunniin. Inni biraa immoo the quantities cos A, cos B, cos cos alpha, cos beta, cos gamma isaan jennuun kunniin inni isaan kunniin directional cosine jedhamanii jechaadha. Directional cosine yeroo jennu cosiidhaan barbaannaa jechaadha. Kophaa isaaniitti yoo ta'e angiliiwwan qofa yoo ta'e directional angle jennaani. Cosii yoo kan bira jiraatu taate immoo directional cosine jennee ibsinaa jechaadha. Which can be computed as the follow. Isa kana haala kamiin ibsina? Cos of alpha yoo kan barbaannu taate jechaadha. Cos of alpha yoo kan barbaannu taate inni kun in the I direction yookiin immoo x dha jechaadha. X in I bakka buute waan ta'eef y immoo j dha, inni kun immoo z dha jechaadha. Kan jalqabaati inni kun kan jalqaba yoo kan ta'u taate inni kun akkam ta'a? Isa kana yoo dhiisanis rakkoon qabu kana waan ta'eef kan isin fayyadu foormulaawwan keessatti isaan kanneen jechaadha. Inni kun haala kamiin akka dhufu qofa ilaaluudhaaf kan isin gargaaru waan ta'eef kanaaf asitti maa inni isa kana fakkeenyaaf proof isiniif haa godhu. Proof yoo isiniif godhe isiniif tola jedhee waa yaadu fakkeenyaaf cos of alpha equal to A dot I over magnitude of A magnitude of I. Isa kana haala kamiin isa kana wal qixxaatu danda'a isa jedhu ilaallaa jechaadha. A maal jennee jira? A amma dot productii barbaaduudha jechaadha inni kun. Dot productii barbaaduudha waan ta'eef A dhaaf maa inni A1 A2 A3 maal wajjin baay'isna I wajjin dot product hojjennaa jechaadha. I wajjin dot product hojjenna. Amma sitti I qofatu jira jecha amma inni kan hafe J 0 dha akkasuma K'nis 0 dha jechaadha. Lamaan isaaniitu 0 ta'anii jechaadha. Kanaafuu isa kana dot product isa hojjenna jechaadha. San booda magnitude of A times magnitude of I. Amma I jecha amma inni qofa isatti I yeroo jennu tokko biraa qaba jechaadha. Kanaafuu magnitude I kana yeroo barbaadnu maal ta'a? Magnitude of I waanii ta'a jechaadha. Yeroo kamiyyuu magnitude of I as biraa konstantiin isa tokko waan ta'eef waanii ta'a. Akkasuma magnitude of J waanii ta'a. Magnitude of K unit vector in the I direction isaan jennuun saniidha jechaadha. J direction akkasuma K isaan jenneen ibsinu saniidha jechaadha. Inni kun haala kanaan amma maal goona asitti isin tun waaniidha jechaan ammumaa inni jalli isaa magnitude of A qofa ta'a jechaadha. Waaniidha yeroo baay'isnu isuma waan ta'eef amma kan nurraa eegamu isa kan hojjetudha. Dot product da kuma argitan dot product yeroo ta'e component ka wajjin baay'isnu component jalqaba isa jalqaba wajjin kanachaan A1 I wajjin A2 0 wajjin I3 0 wajjin baay'isna jechaadha. Kanaaf akkuma argitan A1 I wajjin yeroo baay'isnu maal ta'a? A1 ta'a jechaadha. A1 qofa ta'a. Inni kun dot product dha waan ta'eef dot product ammumaa inni component direction nun barbaachisu jechaadha. Amma sitti I barreessu nun barbaachisu jechaadha. Maalifi I inni kunis I dha inni kunis I dha. I times I maal ta'a? I times I lamaan isaaniitu in the same direction dha waan ta'eef kanaafuu teettaan isaanii maal ta'a? I fi I jidduu lamaanuu fakkeenyaaf x irraa jechaadha. I tokkoffaasis asuma kan lammaffaasis asuma irraa jechaadha. Kanaafuu teettaan isaan jidduu jiru maa inni 0 degree dha. Kanaafuu dot product yeroo barbaadnu garuu maa inni cos theta fayyadamna jechaadha. Cos of 0 maa inni 1 dha. Kanaafuu 1 waan ta'uuf inni kun haala saniin ayas bira balleessina jechaadha. Kanaafuu kanaaf kunni maal ta'a? Plus A2 times 0 0 plus A3 times 0 0. Kanaafuu inni kun kamii wal qixa ta'e? A1 over magnitude of A wajjin wal qixa ta'a jechaadha. Kanaafuu kanaafis haaruma kanaan proof godhuu dandeettan jechaadha isaan kanniin. Kanaafuu amma asirraa kan irraa eegamu maa inni cos of alpha A1
over magnitude of A wajjin wal qixa ta'uu isaa beekuu qabna. Akkasuma cos of beetaan kam wajjin wal qixa A2 over magnitude of A wajjin wal qixa ta'uu isaa beekuu qabna jechaadha. Akkasuma cos of gammaan ammoo kamiin wal qixa A3 over magnitude of A wajjin wal qixa ta'a jechaadha. Kanaaf foormula sadiin kanneen qabatu qabdanii jechaadha. Isaan kun maal jedhaman isin jedha jira directional cosine jedhamanii jechaadha. Isa kana fakkaata. Inni biraa immoo asitti maal jedha from this relation we can deduce a unit vector jedhu. Fakkeenyaaf asitti A equal to magnitude of A cos theta, magnitude of A cos theta, cos alpha, cos beta, cos gamma. Isa kanaan wal qixaan jira jecha asitti. Isa kanaan wal qixa jedha. San booda asitti fakkeenyaaf kallattii lamaanuu maaliif irraa over magnitude of A goona, asis over magnitude of A goona jechaadha. A over magnitude of A equal to inni kun maal akka ta'e ni beektanii unit vectorii. Unit vectorii yeroo barbaada jedhamtan vector over magnitude isaa goona jechaadha. Kanaafuu vectoriin keenya A dha, magnitude isaa ammoo magnitude of A dha jechaadha. Kanaafuu equal to cos of alpha, cos of beta, cos of gamma is a unit vectorii dha jechaadha. Kanaafuu amma asitti cos of alpha wanti biraa isin qabatu qabdan cos of alpha, cos of beta, cos of gamma isaan jennuun kunniin maayini unit vectoriidhaan wal qixa ta'anii jechaadha. Unit vectoriidhaan wal qixa ta'anii jechaadha. Kana jechaan magnituudiin isaanii maayini waanidha jechaadha. Magnituudiin isaanii waanidha jechaadha. Isa kanaaf magnituudii yeroo hojjennu fakkeenyaaf unit vectoriin haala kanaa yoo kan nuuf kennamu taate maal goona cos square yookiin ammoo cos alpha the whole square plus cos beta the whole square plus cos gamma the whole square isaan jennuun kun kamii wal qixa ta'anii waanidha wal qixa ta'anii jechaadha. Kana karaa biraatti yoo barreessinu cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to waan jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Isa kana asirraa hubachuu qabdan jechaadha. Wantoota lamaan kanneen asirraa hubatuun keessan dirqama ta'a jechaadha. Kanneen tokkoffaa wal qixa ta'uu isaanii akkasuma immoo isaan kunniin cos alpha, cos beta, cos gamma maal ta'uudha unit vectorii ta'uu isaanii hubachuu qabdan jechaadha. Inni kun konseptii isaa yaaduudhaaf jalqaba irratti theta inni jennuun kun maa inni alpha inni jennuun akkasuma beta inni jennuun akkasuma gamma isaan jennuun kun 0 fi 180 degree jidduu theta jiranidha jechaadha. Aangilii jirantu bakka nanuuf galaa jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf asitti argitan x y z tu jira jechaadha. X y z isaan jedhamutu jira. Kanaafuu komponentii isaanii yoo ilaalle fakkeenyaaf asirra maaltu jira y tu jira, garan ammoo maaltu jira x tu jira, asii ol maaltu jira z tu jira jechaadha. Isaan kunniin hundi isaanii waliif 90 degree dha. Kunis kun kana wajjin 90 degree dha jechaadha. 90 degree yoo ta'e qofa jechaadha. Inni kun kan tiruu nuuf ta'u. Kana sitti amma jenne kun kan tiruu nuuf ta'u. Aangiliiwwan kunniin hundi isaaniitu waliif 90 degree yoo kan ta'an qofaadha jechaadha. Yoo ta'an qofaadha. Kanaafuu isa kana fakkaata jechaadha. Asitti isi tana remark isa jedhu kana maybe qormaata irratti verify godhi isa jedhu gaafatamuu dandeettan jechaadha. Yeroo baay'ee keessattuu workout irratti jechaadha. Gaafatamuu dandeetta waan ta'eef kan qormaata irratti gaafatamuu dandeettan jedhee yaadu isiniif verify isiniif godhaa deemaa jechaadha. Yookiin proof isiniif godhaa deemaa kan hin barbaachisne garuu keessattuu foormulaawwan hedduun isaa proofiin isaa sa'aatii dheeraa waan fudhatuuf qormaata irratti isin barbaachisuu dhabuu danda'a jechaadha. Garuu ammoo general knowledge jedhaaf yookaan barbaadan ta'e karaa koomentiitiin na gaafattanii telegiraama irratti isiniif hojjedha jechaadha. Screenshot gootanii naaf ergitanii yeroo kan isin jedhu garuu hedduun keessan viidiyoowwan asin dura freshman koorsii kan jalqabaa irratti simisteera tokkoffaa irratti isiniif dalagaa ture irratti gaaffiiwwan isin rakkisee screenshot godhanaaf ergaa yeroo isin jedhu hedduun keessan qormaata guutuu screenshot gootanii kan naaf ergitantu jira. Yuunivarsiitii garaagaraa irraa jechaadha. Qormaata guutuu isaa akkuma jirutti screenshot godhee kan naaf ergee deebii isaa naaf himi jedhus ni jira jechaadha. Kana jechuun isiniif hin dalaguu osoo hin ta'in specify godhuu qabdan gaaffii hundi yoo kan isiniif hin galle taate tokkoffaa idea waan saniin hubanne jechaadha. Ideyaan konseptii isaan hubanne waan ta'eef deebitanii viidiyoo ilaaluu qabdan. Namni garuu viidiyoo kan ilaalee kan qo'atee hin galiniif maal godha gaaffiiwwan
dhibdi keessa nama gaafata garuu ammoo hedduun keessan akkuma jirtu guutuu isaa naaf ergaa turtanii dhugaa dubbatuudhaaf anis sa'aatii akkasii qabaadhee guutuu isaa isiniif hojjetuudhaaf sonatti mijatee isiniif hojjedhe baay'ee natti tola. Garuu waqtii danda'ame inni haala saniin specify godha gaafii specific keessaa screenshot gootanii naaf ergitan malee guutumaan guututti gaafii hunda naaf ergaa jechaa miti jechaadha. Isaan akkana hubattan barbaadeeti. Kanaaf isa kana asitti maal goona isa kana verify goona jechaadha proof goona jechaadha. Maal jedhani kun cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1 isa jedhu kana proof godha jedha. Kanaafuu isa kana proof godhuudhaaf deemna jechaadha. Isa kana proof goone partii kana xumurra jechaadha. Kanaaf asitti wantoonni jalqaba nuti ilaalaa turre cos alpha equal to a1 over maal jennee jirra a magnitude of a jennee jirra jechaadha. Inni biraa immoo cos beta immoo maal jennee jirra a2 over magnitude of a jennee jechaadha. Inni biraa immoo sadaffaan cos gamma equal to a3 over magnitude of a jennee jechaadha. A ammoo maal jennee bakka buufanne a equal to a1 comma a2 comma a3 jennee haala kanaan bakka buufanne jechaadha. Kanaaf isaan kanneen fayyadamne amma verify goona jechaadha. Tokkoffaratti square godha waan jedhuuf asitti square goona jechaadha. Square yeroo goonu kana maal square goona isa kana inni kun cos a inni jennuun kanaa wal qixa waan ta'eef kanaafuu isa kana square goona jechaadha. Cos square alpha inni jennuun kamii wal qixa isa kana square goonu a1 square over magnitude of a square akkasuma cos of beta square yeroo goonu ammoo isa kana haala kanaan barreessuu dandeettan jechaadha. a2 square over magnitude of a square goona jechaadha. San booda inni biraa ammoo cos gamma square yeroo goonu isa kana ammoo maal goona a3 square over magnitude of a square goona jechaadha. Inni tanumaa inni walitti ida'uudha. Walitti ida'uudha waan ta'eef maal goona walitti ida'anaa jechaadha. Kanaafuu cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1 jedha. Kanaafuu achi hin geenne waan ta'eef nuti waanii ta'uu isaa verify godhu waan deemnuuf kanaafuu sana hojjannaa jechaadha. Kanaafuu maal goona isa kaniin replace goona. Inni kun kamii wal qixa jennee jira kanaa wal qixa kun kamii wal qixa kanaa wal qixa kun ammoo kanaa wal qixa jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen bakka inni naaf buufannu. Kanaafuu inni kun kamii wal qixa a1 square over magnitude of a square plus cos of beta ammoo kanaa wal qixa jennee jirra. Kanaafuu a2 square over magnitude of a square plus inni kun kanaa wal qixa waan ta'eef kanaafuu a3 square over magnitude of a square goonaa jechaadha. Kanaaf amma akkuma argitan denominatoriin isaa yookiin ammoo waamsisaan isaa wal fakkaataadha waan ta'eef fakkeenyaaf lakkoofsonni wayii 1 over 2 plus 2 over 2 plus 3 over 2 kan jedhaman taate lama hundi isaaniitu wal fakkaataadha waan ta'eef lama keessaa fudhannee kan gubbaarraa walitti idaanaa jechaadha. Kanaafuu konseptii kana fayyadamnee maal goona kan jalaa kanneen keessaa a fudhanna a magnitude of a zawul square fudhanna jechaadha wal fakkaataadha waan ta'eef san booda kan gubbaarraa walitti idaana a1 square plus a2 square plus a3 square dha jechaadha. a3 square dha. Kanaaf amma asitti bakka erga geennee wanta nuti yaaduu qabnu tokko jira. A maal jennee jira a equal to a1 a2 a3 jennee jira jechaadha. Kanaafuu isa kana square goonu. Square yeroo goonu a kana square yeroo goonu maal ta'a yookiin ammoo magnitude isaa yeroo barbaadnu jechaadha. A square jechaan inni lamaan isaa waliin baay'isuudha waan ta'eef kanaafuu a dot a karaa biraatiin a square jechaan jechaadha. Kanaafuu a square yeroo barbaadnu a square equal to a dot a goona jechaadha. A dot a tokkum isaan kunniin garaagarummaa hin qaban jechaadha. Kanaafuu a dot a erga ta'e maal goona a jalqabaatiif isa kanaa fudhanna a1 a2 a3 dot a lammaffaatiif summa kanaa jechaadha wal qixa waan ta'aniif kanaafuu a1 a2 a3 san booda dot product waan ta'eef isa jalqabaa wajjin isa lammaffaa wajjin isa sadaffaa wajjin baay'ifnaa jechaadha. Kanaafuu a1 times a1 square plus a2 times a2 square plus a3 times a3 square
Kanaafuu inni kun kamiin wal qixa magnitude of A square wajjin wal qixa jechaadha. Akkuma arginu asitti A dot A jechaan A square dhaan wal qixa waan ta'eef karaa biraatiin magnitude of A square dhaan wal qixa waan ta'eef kanaafuu isa kana qabnaa jechaadha A square dhaaf. Kanaafuu akkuma argitan asitti gubbarra isaan jiran kunniin A1 square A1 square A2 square A3 square isaan jedhamuun kunniin magnitude of A square dhaan wajjin wal qixa jechaadha. Kanaafuu isa gubbarra maan kun magnitude of A square dhaan bakka buufannaa jechaadha. Inni jalaa immoo magnitude of A square dhaan waan ta'eef akkuma jiru barreeffannaa. Kanaafuu akkuma argitan isaan lamaan kunniin wal fakkaataadha. Gubbaa fi jalli wal fakkaate jechaan immoo yeroo waliif firu isaan kunniin maal ta'anii waanii ta'anii jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan proof godhuu dandeenya jechaadha. Isa kana fakkaata baay'ee salphaadha. Keessattuu foormulaadha wanti isin barbaachisu foormulaa seeraan qabatu qabdanii inni itti aanu immoo proofii tana qabatu qabdan jechaadha. Viidiyoon keenya inni har'aa isa kana fakkaata. Hundi keessanuu sheer godhaa hiriyoota keessaniif akkasuma immoo namni haaraa taatan ammoo hanga asii yoo kan ilaaltan taate viidiyoon kun isinitti tole jechaadha waan ta'eef kanaafuu sabiskiraayib godhaa viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.